Bismillahi jedhee maqaa rabbii tokkichaa amrii waa Recording in progress. galchaa alhamdulillahi galanni keetuma isa tolchee uumee mootii ardiif samaa wanta tinuuf taate yoomi mameedhuma alhamdulillahi yaa mootii aalamaa. Yaa ummata keenya akkam nagumaa hundumti keessanuu kan gamanaa gamaa akkumatti jirantu jireenya jedhama bagarra keessan kaa ummata gaggaarii har'a gahuunu ni'maadhaa bari. Erga nagaasin hundumaa gaafadhee nagayyaa ta'uu keessan haddaan baafadhee rabbii nagayaa sin taasise galata galfadhee nooruu siniin jedheen sinsimadha sinsimatuuf jecha karaarran dhaabbadha shaayiif gahwaa danfiseen isin eegaa jira baga nagayaan dhuftan sanyii koo yaa fira. Waan sin barbaachisaa maraaniin dhiheessa yooniif sila hin jirres jabaadheen qopheessa har'anatu isin keessummeessa. Amma kahee waa xiqqoo barreessa gubaa garaatiyyaa waa xiqqoo tarreessa kamiin dura buuseen kamiin booda qaba laata barree ammaa kun dubbii nama kaagata yaa rabbi adaraanuuf godhi furmaata. Bara wal miidhuun hojii taatee lammiin koo akka hin taane taatee kaan qurxummii turbaata godhate kaan kunoo mana hidhaatti rakkate. Barri ammaa kun baay'ee nama ajaa'iba kaan kunoo jireenya waliillee jibba bara nuti wal jibbinee akka feene taanus garaa waliin baanne dalagaa kan bakkee maalisaa halagaa kan bakkee maalisaa kumanne bara beekaan gad bahee wal arrabsu aybii walii qabuu dadhabee bakkeetti wal baasu silaa beekaadha kan waan hundaa dhoksu osuma waan fedhe tahe kan waliif obsu maaliif ta'e barri bara wal facaasu barri sodaachisa rabbina jaanuu habaasu. Waan bara kanaa maaluman tarreessa wallaalan akka koo maaluma odeessa bara wallaalan akka tahu wallaalee garamitti gora asiifachi laalee yooniif ilaalu dubbicha madaalee. Silaa beekarra namni waa barata amma bara kana wallaalle akkaataa wallaalaatti waan barumsi nama jallisutti fakkaata kanaaf akka tahu dhabee oliif gadi kaata akkasitti kunoo jidduutti rakkata yaa rabbi adaraanuuf fidi furmaata. Waljibbuun keenya rabbiin iyyuu aarsee balaa waan hundumaa gadi nutti buuse yooniif itti yaadduu dubbii kana teessee rabbii waan hin goone numatu balleesse. Biyya keessaas lammiin keenya dhume kamiin dhiisa isa kamiin himee akkan tahu dhabee garaan raafame. Amma furmaanni keenya waanuma tokko rabbitti iyyanna hundumaa waan rakkoo nuuf farrajuun oolu bari guyyaa tokko. Nutis hojiin keenya waan gaarii miti jaartii waggaa 80 tol baatee iyyiti gama markaza feesbuukiiti ajab dubbii waanuma biraati. Waa uffatti reessanuu qullaa jirti waan hedduu balleessite isheenis rabbitti rabbiin kadhachuun akkamitti hojiin keenya martuu waan khayriidhaa miti yaa rabbi nu baraare si qabaa dandeetti. Inni dhiiraas mataa firiizii muratee asiifachi deemee yoom khayrii hojjete surree jilbarratti ciccitaa uffatee faashinii akkasii bubbuleera erga baafate. Dargaggoon keenya qaatuma of dagate rabbiin halaafisuuf amrii jabaate kan silaa baratee bakka guddaa gahu har'a kunoo yeroo akka fedhe ta'u akkam nama gaddisiisa jiruun akkasii kuni of eeggadhu akkas hin ta'ini. Dhiiraaf dhala taanee fasaada facaafna mee akkamiin rabbii keenya kadhanna yoomuma qajeellee karaa isaarra deemna yoomuma keessaa bakkeen qulqulloofna rabbiin du'aa nuuf hin qeebalu jenna osoo karaa isaarra hin deemin tola isaa kumanna of qulqulleessuu wayyaa isa komachuu manna. Ergamaan rabbii gurbaa takkarraa yeroo dubbatanii arba'iinaa keessa hadiisa 10 deemaati ilaala ofumaa keessanii. Rabbiin kadhatuu dura of qulqulleessuudha. Erga of qulqulleessitanii booda sakadhaa halaalaaf haraama addaan baafadhaa rabbiin nu haa qajeelchu isuma kadhadhaa. Yeroo mara iyya dabarsaa jettu yaa ummata maaliif cal jettu jettanii yeroo mara watwaattu amrii waa maraatu kan rabbii malee hin taatu haa ta'e hojiin keessan qulqullooftanii isatti dhihaatu. Gargaarsi namaa waan akkasiin godhu nama har'a si gargaaree boruu sirraa fuudhu ilma namaa kan garaan midhaanii ilma namaa kan ijji bishaanii isa nyaatee bulu halkaniif guyyaanii. Nama akka ofii maal isa kadhatanii ilma namaa yoo itti deddeebi'an nama ifata rabbii keetti yoo deddeebite inni siif furmaata. Namni rabbii milkeesse isumatti hirkata hanga gaafa inni furuutti inuma rakkata. Ilmi namaa namaaf hin taatu furmaata namni wal jaallatu garuu rabbii isaa waliif kadhata. Waa maraafuu rabbiin haa kadhannu isa kadhannaan isa biraa waan dhabnu nuti uummanni islaamaa akka fedhen taanu waan rabbiin nuun jedhe goona akka teenyee kaanu.
alhamdulillahi beektu tasniiq amna isaan irra waa hedduu baranna nashiidaa ustaaz Abdurrahman kan hin dhagayin jira amma sana dhaggeeffannee xiqqoo ishee seeqqanna alhamdulillahi nuti maal gaddina waan rabbiin nuuf qoode hundumaa fudhanna alhamdulillahi isuma faarfanna walalottii kana ariifataan xaafee mee itti naaf guutaa waan isheerraa hafee otoo isheen na yaamtuu madaamii dhokadhee dhiifama naaf godhaa waan hinan gofadhe ilubbaa booraatti bakkitti dhaladhe dogoggora xiyyaaf adaraa dhiifama maalan argaa miti madaamiin na yaama nagaam naaf turaa gaamee nan deema amma.